himbari abiyya kanaaf dhugaa waaqayyo himbari alafa kanaaf eenyuuf immoo gaafa gattu karaa makee bari'a karaa koo bari'a karaa kee bari'a sagalee waaqayyo isin dubbisee akkuma dhaabattanitti fata qulqullaa baafadha sagalee waaqayyo keessaa Yo'eel boqonnaa 3:18 akkas jedha maqaa Yesuus nan dubbisa amma 20tti Yo'eel raajicha boqonnaa 3:18 kaasee amma 20tti akkas jedha maqaa Yesuus nan dubbisa guyyaa sanattis tulloonni daadhii haadhaa hin coccobsu gaaronnis aannan hin baasu lagi Yihuudaa hundumaa keessaas bishaan hin yaa'u bishaan mana qulqullummaa keessaa burqus dachaa sixinaa hin obaasa sababii namoonni Gibxii fi namoonni Edoom namoota Yihuudaa irratti humnaan ka'aniif biyya isaanii keessatti dhiiga nama balleessaa hin qabne dhangalaasaniif biyya Gibxii hin onti biyyi Edoomis ontee hin barbadoofti biyya Yihuudaa keessaa bara baraan Yerusaalem keessas dhalootaatti namoonni hin jiraatu jedha 18 qofaarran sinii deebi'a dhaggeeffadha guyyaa sanatti tulloonni daadhii haaraa hin coccobsu guyyichi guyyaa har'aa siif haa ta'u maqaa Yesuusiin maaltu jedha tulloonni daadhii haaraa hin coccobsu gaaronnis aannan hin baasu jedha gaarri jabaa moo laafaadha gaarri jabaadha tulluun jabaadha namni yeroo baay'ee gaafa waa'ee jireenya isaa sinii ibsu bakka ani dhiibeen dadhabee siniin jedha nama tokko yoo gaafattan keessumaa dhaloota ammaa yoo gaafattan dhiibeen dadhabee yaaleen dadhabee dhama'een dadhabee jedhu bakka wal'aansoo jireenyuma kanaan dadhabe natti jabaate gaara natti ta'ee jedhu har'as dhaggeeffadhaa gaa saba kanaaf waaqayyo waa'ee gaaraaf waa'ee tulluu irratti sagalee moo'ichaa faallaa isaa yaadan kan inni erguu fi gaara sabakkeetti mul'atu miti gaara jireenyaa gaara haala isaanii gaara booji'amuu isaaniiti sabni kun yaada keessa maal qaba gaafa jettan jireenya akka gaaraa jira akka jira jireenya akka tulluu keessa oolee bulaa jira jireenya adeemsa gaaraa gaafa laaltan adeemsi gaaraa takka asii olee yoo baate takka immoo asii gadee buuta adeemsumti gaaraa irraan gadeenis dadhabbii guddaa qaba irraan oleenis dadhabbii guddaa qaba maaliif gaafa jettan irraan olee foqoqxee yoo baate irraan gadee immoo akka barbaadde deemuu hin dandeessu mogolee bu'aa dadhabaa humna dhabaa deemta walumaa galatti sabni kun maal ta'e gaafa jettan jireenya akka gaaraa jireenya akka tulluutu sammuu isaanii keessa taa'e waaqayyo garuu akkas jedheen yaa saba nanaa yaa Yerusaalem na dhaga'i jedheeni jireenyi kee yoo jabaate iyyuu akka tulluu yoo guddaa ta'e iyyuu akka gaaraa ani waa sii murteesseedha jedhe waaqayyoos kan amante sii murtaa'eedha dhiiga walichaadhaan harka mirga ol kaasaa naa murtaa'eedha ilaayyaa jabaatu iyyuu gadhaayyaas jabaan naa murteesseedha jedha wanti haaraan hin taa'edha ayyaa maa jedhee saba kanaatiin jireenyi kee akka gaaraa yoo ta'e iyyuu akka tulluutti rakkisaa yoo ta'e iyyuu ani har'a waadaan sii galaa jedheen baran sii qaba guyyaan sii qaba guyyichi immoo guyyaa masa kanaa jedhee waaqayyo guyyaa sanatti jedheen guyyichi guyyaa maalii gaafa jettan guyyaa boojuudhaa deebuuti kan isaanii waaqayyo maa jedheen rakkina geettanii kan isin laaltan ani ija kootiin sin ilaaleera eebbatti geettarameera jedheen wal'aansoo qaba geettanii kan laaltan mirgi isaa kan keessan ta'a ilaaleera jedhe waaqayyo akkamitti akkas jedhe gaafa geettan akka jedhe waaqayyo tulloonni keessan kana booddee daadhii maaliin godhu jedha in coccobsu jedhe tulluu sagamtu tulluu rakkisaa kaleessa tulluu dhiphisaa kaleessa asii olee deemuun kan hin danda'an asii galee bu'uun kan hin danda'an tulluu rakkisaa tulluu eebba baatu ta'ee geeddarameera tulluun kun tulluu rakkinaa miti jedhe waaqayyo sintu rakkina jedhe malee sintu qorumsa jedhe malee alachi keessa maalan kaa'e jedhe waaqayyo daadhii kaa'eera abeeti daadhiin immoo gaariidha salphaattis hin dhufu salphaattis gabaarran oolu ergaan sii qaba dhiibdee kan dide jiguu kan dide bagan jigii waa baatee jira amma toostaadhaan waa bafatta amee gedhaayyaas nama sin bukkeen qabaatti bagan jigiin jedhaane waa baatee jira jedhaane wantichi immoo jedhaane har'a harka waaqayyoo sii ba'a jedhaayyaa tulluu walumaa galatti ulfaata rakkisaadha waaqayyo garuu akkas jedheen anachuma keessan eebba haaraa sinii kaa'eera daadhii coccobaa jedheen gaarri keessan immoo aannan baatee jira aannan sinii kennaa jedhe waaqayyo waaw tulluun keessan maal baatee jira daadhii baatee jira
gaarri keessa no maal batee jira? Aannan baatee jira. Namni aannan nyaatuuf namni damba nyaatummoo waan jabaadha. Karaa kamuu haa ta'u karaa kam siistemni isaa baay'ee isa keessa hin galu. Waan salphaatiin argamu miti. Waan namni hundumtuu jaallatudha. Garuu Waaqayyo maa jedheen rakkina ammaa kana rakkina geettan ilaalina ani geettaneeraa jedhe Waaqayyo galgala. Warri waa'ee dachee kanaa waa'ee lafa kanaa attam ta'aa yaaddan ergaas ni qaba galgala kana. Ani murteesseera biyya kana keessa waan baay'ee baadhe Waaqayyo galgala. Jabaatu keessaa ba'a. Jabaadhodhaani. Hojiin kee yoo jabaate iyyoodhaani. Jabaadhodhaani. Jabaatu keessaa ba'edha. An argaan jira galgala kana. Kattaatu bishaan asii ol fincaa waan isaan beeku. As qabda harka mirgaa. Wanta akka abjoota membeenni mana keetii aboo guyyaa irraa kaase. Mana keetii aboo irraa kaase. Aboo dhiiga Yesuus. Jabaadhu waan jabaasi harkaa ba'a waliin jedha. Mee wal jabeessame jabaadhodhaani. Waan jabaasi harkaa ba'a jedhaani. Kanaaf jabaataa jedhaani. Gaafa gaa'illi keessan jabaatu shakkaa waan jabaa keessa jira. Gaafa hojiin keessan jabaatu shakkaa Waaqayyo waan jabaa keessa kaa'eera. Oh, baga gammadde. Gaaricha eebba keetti naannee qobaan ibdu galgala kana. Itti buuta si duraa lafa dhaadhii goolichaan. Si duraa lafa dhaadhii gaa Yesuus. Jabaa keessaa ba'a waan ta'eedhaafi mee ilaala. Maatii Waaqayyo keessaa namoota gajjaboo kaasu qabeenyaan waa ta'u ayyaanaan yoo background isaanii qorattan seexanni challenge guddaa isaan godha. Baay'ee rakkisa. Maaliif beektu? Jabaatu keessaa ba'a waan ta'eedhaaf. Amalta kana gaafa agartan dubartii mucaa jabaa baattu haadha wajjin aggeessuu barbaada. Maaliif? Bor yoo ba'ee diina isaati waan ta'eedhaaf. Nama jabaa ba'uu beekaa jira waan ta'eedhaaf. Ati ergaa keetti galgala kana. Maa jajjabaate kan jettu jabaa sii baadhe Waaqayyo galgala kana. Kan barattu barumsa keedhaan. Kan nagatu nagadaan. Kan hojjetu hojii keedhaan. Waan jabaan si harkaa ba'u dhiiga olichaan. Sinii galagala waan naasaa jiru. Kanaaf jajjabaata. Kanaaf jabaata magaalaan kunu. Malee Waaqayyoon nu abaaree Waaqayyoon nurraa galagalee sababiin nama dhabeef hin jedhina. Namni namaan ka'u namumaan kufa. Namni Waaqayyoon ka'u garuu iddoo guddaa gaa. Garuu waan siin jedha biyya kana keessa namni jabaa ta'ee ka'u si'aa ta'u dhiiga qaraanii warraan. Caafata jedha warri Waaqayyoon eeggatan humni isaanii maal ta'edha? Hin aareeffamaa. Akka maalii ta'u jedha? Akka joobiraa ta'udha. Kochoon isaaniif kennamaadha. Oh, hin adeemu maaliin ta'an? Hin dadhaban, hin fiigu maaliin ta'an? Hin mudhukaman. Dargaggoonni hin dadhabu, gajjaboonni hin dadhabu, warri kan Waaqayyo garuu haaraa adeemu. As kabarka kemirga manni kee golli kee haara'u. 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 Galgala kana haalicha keessa butamtee baata. As kabarka mirga haalicha keessa, safaricha keessa, mandaricha keessa, kiyyoo sana keessa, liqii sana keessa, harka Waaqayyoon butee si baaseera. Si baaseera. Si baaseera. Illa kee lafa haaraarra. Qilleensa haaraarra. Tajaajila haaraarra. Dhaabeera dhiiga Yesuus. Kanaaf jabaata. Oh, kanaaf maal ta'an jedhe? Maaltu si harka waan jiruuf? Hin dubbattu yaa maaltu waan si harka jiruuf? Baga gammaddan. Nama diddama waan jabaa ulfooftanii jirtu deessu waggaa kana keessa dha Waaqayyoot. Harka mirgaa ol kaasa. Kanaaf jajjabaata jabaanna keessa jira jedhaa yaa. Yaa. Garuun baabaran. Taasirraa jedha siiba nama. Wanti ba'uyyuu jabaadha kan jedhu iyyate ameena jedhaas. Jajjabaadha sodaatina. Jabaan si harka jira. Maatii kee lolamaa jira. Hojii kee lolamaa jira. Abjuu kee lolamaa jira. Tajaajila kee lolamaa jira. Jabaa si keessaa ba'a. Kanaaf jajjabaata. Oh haleluuyaa. Warri tokkummaan fiiganii ba'amme no. Amala muujjaa fi ni amala coqorsaa laala. Kamtu horii gabbisa? Muujjaa moo coqorsa? Kamtu mura dafee guddata? Muujjaa. Dhiisati. Sokkan hin jedhin, qajeelan hin jedhin. Isaan gad deemaa jiru, ati garuu ol deemaa jirta. Ol ka'iinsi kee gad deebiin qabu ameen jedha ayyaaf. Haleluuyaa.
harka mirgaa ol kaasaa olan ka'a malee gad hin deebi'u jedhaayyaa dabalaan deema malee gadhaayyaas irra caala deemu jedhaayyaa baagata jabaa fayyaa jabaa carraa jabaa balbala jabaa sirratti baneera dhiiga walichaan baneera dhiiga Yesuusin baneera dhiiga Yesuusin na dhagmani dhugaa sagalee waaqayyoon dubbaa kan amani baga jajjabaate jabaa keessaa sii ba'a hunda keessan miisejji walii gala baga jajjabaate jabaa si harkaa ba'a namnamma bakka dhiibeera hankoon dam sibiila ta'e kan jettu baga gammadde salphaatti dhumne si dhiiga walichaan har'aa qabee garuu baneera sirraa baneera dhiiga Yesuus warra kaayyoo isaanii guyyaa tokko milkaa'in hin aarinaan gaddiina caaffannumaadha jalloonni maaliin qabanidha maaliin qaban jedha umuriin qabanidha Daawit maayidha guyyaa tokko yaa Waaqayyo ati gara eenyuuti jedhe Faarsa 73 gara eenyuuti ati jedhe jalloota gaafa laallu jedhe wanti isaanii guddaadha jedhe kutichi baay'ee bal'aadha namoota kee gaafa laallu garuu dararamoo dhiphatoodha jedhe maalinni jedheen Waaqayyo kee dhaabadhu malaale jedheen ani garuu Daawit dhaabadhee mana laale tuma laaluu garuu galagalee gaafa laallu hin jiraan sokkaniin inni garuu asii olee deemaa jira nama 119 irraa qabee asii olee taa'e Waaqayyoot asii olee kan jedhe amiina jedhaat harka mirgaa darbadhaate irraa qabee asii olee taa'edha yaa naannoo jibbitee mandara jibbitee hojii jibbite keessaa irri harka Waaqayyoon butee si baaseera si baaseera si baaseera si baaseera aska barka mirgaa soddomni kun otoo dhumi ji'a sadaffaatti waan jabaa baaftee qeetanii gafolichaa 16 gara 17 bara dhufu waan jabaa